Waggaa 8 dura kabajamoo Dr. Abiy Ahmed Looreeta Nagaa Addunyaa muummee ministeera keenyaan yaadamni warraaqsa dinagdee Oromoo jedhu bocamee kaayyoowwan gurguddoo 4 kallattii milkeessuun hojiitti galame. Kallattiiwwan gurguddoon 4 inni duraa fi inni jalqabaa hoggansi mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaadhaan jiru dinagdee akka hogganu uduu hogganuu jettee hogganuu keessaa bahee dinagdee hogganee uummata keenya hiyyummaa irraa akka adda baasu kan lammataa seeronni hojimaatonni imaammatoonni fi dhaabbileen faallaa dinagdee uummata keenyaa ta'an akka sirratan karaa akka qabatan sadaffaa uummanni keenya daangaa hanga daangaatti sochoosuudhaan dinagdee takka qooda fudhatu gahee isaa akka taphatu kallattii maraan of jijjiiruudhaaf uummata keenya akka sochoosu inni arfaffaa isa kana si'eessuudhaaf immoo kaampaaniiwwan adda addaa akka hojiitti galan akka jijjiirama fidan sochii dinagdee kan akka si'oomsan kaampaaniin akka keenyaa kanneen biroos akka ijaaraman yaada kana maddisiisuudhaan karoora qopheessuudhaan sosochiin olaanaan naannoo keenya keessatti yeroo naannoo irra jiran kan hojiitti galamedha. Warraaqsi dinagdee kun waggoottan darban kaayyoowwan 4 kana karaa milkeessuun gochaa qabatamaatti jijjiiramee sosochii dinagdee olaanaa keessa naannoon keenya akka galu taasifamee jira. Mootummaan keenya mootummaan jijjiiramaa waggoottan darban jechaan oduun ta'an qabatamaadhaan jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiruudhaan carraawwan dinagdee naannoo keenya keessa jiran qabatamaatti hojiitti jijjiiruudhaan uummanni keenya akka fayyadamaa ta'u dinagdeen biyya keenyaa akka socho'u qabatamaatti jijjiiramni dhufuu akka danda'amu yerootti mul'ate yerootti agarsiifamedha. Carraa kanaan keessattuu uummanni naannoo keenyaa bu'aa bahii hedduu keessatti sochii dinagdee keessatti qooda fudhatee yoo xiqqaate jijjiiramuun akka danda'amu bu'aa qabatamaan fiduun akka danda'amu qabatamaatti waan agarsiistaniif maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Mootummaan jijjiiramaa keenya Dr. Abiy Ahmediin gaggeeffamu waggoottan darban keessattuu dinagdee biyya keenyaa dhaabbatee ture bakka dhaabbatee irraa kaasuudhaan roga maraanuu sosochiin olaanaan akka jalqabamu jireenyi uummataa akka jijjiiramu wantoonni takaallaa ta'anii jiruuf jireenya uummata keenyaa sadarkaa barbaadamutti akka hin jijjiiramne godhan akka hiikkatan akka karaa qabatan karaa bocanii agarsiisuudhaan keessattuu immoo dargaggoon sadarkaadhaan carraa hojii akka argatan dinagdeedhaan akka angooman gochuudhaaf carraawwan jiran immoo kana hundi isaa kanaaf akka oolan taasisuudhaan sochiin olaanaan taasifamaa jira. Sabboonummaan haasaadhaan jetteedhaan hamiidhaan oduun ta'an gochaa qabatamaadhaan ummataaf hojjechuudhaan ummataaf jiraachuudhaan akka ta'e ummata keenya dinagdeedhaan barnootaan teknooloojiidhaan sirna cimaa qabaachuudhaan akka angoomu gochuudhaaf waggoottan darbe hojiin akka jalqabbiitti ilaalamu karaa dheeraa nu fuuldura jiruuf galaa cimaa ta'u qabatamaatti mul'atee jira. Hojii gama kanaan mul'ateen jijjiiramni olaanaan naannoo keenya keessatti akka fiduun danda'amu qaanqeen xixiqqoon mul'achuu eegaltee jirti. Qaanqeewwan sana keessaa tokko pirojektii keenya har'a asitti eebbifamedha. Naannoon keenya carraa baay'ee qabdi. Sirni amma lafa qabsiisaa jirrus jijjiiramicha keessatti wantoonni lafa qabataa jiran carraawwan jiran kana hojii qabatamaatti akka jijjiiramaniif kan karaa agarsiisanidha. Uummanni naannoo keenyaa hoggansi keenya kallattii hogganaa keenya irraa kaa'aman sana giddugaleessa godhannee warraaqsi dinagdee jalqabne kun jalqabbii xiqqaarra jirra waan ta'eef karaa guutuudhaan jijjiirama olaanaa akka fiduuf hundi keenya iyyuu wantoota amma irra geenye caalatti wantoota taananii jiran milkeessuudhaaf jabaannee akka hojjennu carraa kanaan isin jajjabeessuun barbaada. Keessattuu immoo hundeessitoonni adda bilisummaa Oromoo gaggeessitoonni gameeyyiin obbo Leencoo Lataanfaan ambaasadar Leencoo Baatinis warreen kaanis hundumtuu asitti argamtaniittu isinillee
baga nagaan dhuftan, baga nagaan asirratti qooda fudhattan isinin jechuun barbaada. Uummanni illee akka naaf simatuun barbaada. Hundaa ol hundi keenya iyyuu waan xiqqaa jalqabni kana qalbii qabaa itti godhannee caalmatti ce'umsa olaanaa fiduudhaaf jabaannee akka hojjennu qabsoo sirrii kan ta'e qabsoo dinagdee irratti hundi keenya qooda akka fudhannu asumaan hunda keenya jajjabeessuun barbaada.